Ashama harki fuuni jira jirtu. Alhamdulillah ani jira annaga kootiis nisbaga naaf jiraatan. Kun chaanaalii Diidaa Tiyuub akkuma beekamu egaa chaanaalii afaan Oromoo fi afaan Ingiliffaa afaanitti jechuudha. Chaanaalii afaan guddisuu irratti xiyyeeffatudha. Akkasumas barnoota waa'ee amantaa waan isin fayyadu irraa kan isin maxxansaa ture ammas maxxansaa jirudha. Egaa namoota haaraa dhuftaniif ana dhufuu baga nagaan dhuftanii chaanaalii Diidaa Tiyuub subscribe nuuf godhaa maatii nuuf ta'a isiniin jenna. Warroonni na wajjin jirtan like naaf gochuun comment naa gochuun akkasumas viidiyoo kiyya ilaaluun hedduu tokko naaf galatoomaa naaf jiraadha. Hedduu tokko isin jaaladha. Love you isiniin jedhee jira. Egaa har'a akkuma beekamu barumsa afaan Oromoo fi Ingiliffaa qabadhee dhufeen jira. Barumsi keenya kanarraa immoo waa'ee fayyaa irratti kan xiyyeeffatudha. Yeroo mana yaalaa deemtanii doktorri tokko dhibee keessan itti himattan yookaan immoo mana qorichaa deemtanii yeroo dhibee keessan himattanii dawaa akkatti argattan jechuudha. Viidiyoo kana hanga dhumaatitti ilaalaa isiniin jedha. Let's go. What is the matter? I have a fever. Take these pills and get some rest. What is the matter? I have a fever. Take these pills and get some rest. Maal taate? Maal taate? An ho'a qaamaan qaba. Kiniina kana fudhadhuutii yeroo muraasaaf boqadhu. Maal taate? An ho'an qaba. Kiniina kana fudhadhuutii yeroo muraasaaf boqadhu. What is the matter? I have a cough. Take these pills and get some rest. What is the matter? I have a cough. Take these pills and get some rest. Maal taate? An qufaan qaba. Kiniina kana fudhadhuutii yeroo muraasaaf boqadhu. Maal taate? An qufaan qaba. Kiniina kana fudhadhuutii yeroo muraasaaf boqadhu. What is the matter? I have a cold. Take 2 tablets a day and get some rest. What is the matter? I have a cold. Take 2 tablets a day and get some rest. Maal taate? Ani qorran qaba. Guyyatti kiniina 2 fudhadhuutii xiqqoo boqadhu. Maal taate? An qorran qaba. Guyyatti kiniina 2 fudhadhuutii xiqqoo boqadhu. What is the matter? I have a headache. Take 1 tablet thrice a day and get some rest. What is the matter? I have a headache. Take 1 tablet thrice a day and get some rest. Maal taate? Mataana dhukkuba. Kiniina kana guyyatti yeroo 3 fudhuutii boqadhu. Maal taate? Mataana dhukkuba. Kiniina kana guyyatti yeroo 3 fudhuutii boqadhu. Maal taate? Dhukkubbii dugdaa qaba. Miira hamaa natti dhagahama. Kiniina kana guyyatti yeroo 2 fudhu yeroo muraasaaf boqadhu. Maal taate? Dhukkubbii dugdaa qaba. Miira hamaa natti dhagahama. Kiniina kana guyyatti yeroo 2 fudhu
yeroo muraasaaf boqadhu. What is the matter? I have a backache. I feel terrible. Take these pills twice a day. Get some rest. What is the matter? I have a backache. I feel terrible. Take these pills twice a day and get some rest. What is the matter? I have a stomachache. What did you eat this morning? I ate 5 bananas with bread. Got it. Take 2 tablets twice a day and take some rest. What is the matter? I have a stomachache. What did you eat this morning? I ate 5 bananas with bread. Got it. Take 2 tablets twice a day and take some rest. Maal taate? Garaa koo na dhukkuba. Har'a ganama maal nyaatte? Muuza 5 daabboo waliin nyaadhe. Naaf galeera. Kiniina kana guyyatti yeroo 2 fudhu boqadhu. Maal taate? Garaa koo na dhukkuba. Har'a ganama maal nyaatte? Muuza 5 daabboo waliin nyaadhe. Naaf galeera. Kiniina kana guyyatti yeroo 2 fudhu boqadhu.